Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan Islaamaa kan Kiristiyaanaa kan waaqeffata hundinuu ilmaan Oromoodhaa xiqqaa guddaan baga nagaan dhuftanii share invite shariikan keessan godha xiqqoo boodanii eegallaa artist Saaliyaa Saamiidha nibaaf naguma kan jiru sirba kanaan turra qabxiilee jajjabduu haala yerootii fi waa'ee kolonel Abebe Geresu akkanumatti illee yakkoota biraa kan shaneedhaan Eertiraa keessatti hojjetamaa jiranii fi ijoollee achirraa baate haalatti asirratti finne dhiyeessuudhaaf qindeessaa jirurratti waan dubbannu fardiilee harkaa qabna baga nagaan dhuftanii share invite godha hundi keessanuu
cimsa Kapsole tejiru Eron biyya keessa Isin dabalate Lubasa binesa Abbootiin qabeenya Dureessi baabirri Zahiki bahadoo Dinagdeen deeggaru Gumaa baasi gumaa Gumaa baasi gumaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan Islaamaa kan Kiristiyaanaa kan waaqeffataa ilmaan Oromoo xiqqaa guddaan kan biyya keessa jirtan, kan biyya ambaa keessa jirtan, kan biyya qaroomte keessa jirtan, kan biyya ollaatii fi biyya Oromiyaa keessatti gadadoo hamtuu fi rakkoo adda addaa harkaa jirtan xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaan hundi keessanuu salaamanni xiyya ka Oromummaadhaa ka onnee irraa buqqa'u bakka jirtanitti sinaa ga'uun isinin ja'a. Itti aansuudhaan aartist Saaliyaa Saamiidhaa urjii wallistoota wallistuu ummata quuqa buqqis sabaa tantaate wallee isiin nibaaf naguma jettu kanaan turre yeroo hedduu artist Saaliyaa Saamiidhaa roorroo ummata siirra gahaa jiru walleedhaan ummata siitiin dhaqqabsiisuu fi ummata siitiif sagalee guddaa ta'uudhaan beekamti. Nama quuqama sabaa gaditti qabu, nama hawwisoo dhaabaa hin ta'ini, nama Oromummaadhaaf wallisu galatoomii jiraadhuu simboonnaa jennaani urjii wallistoota artist Saaliyaa Saamiitiin galatoomiin jaan. Sanitti aansuudhaan qabxiileen irraan tan irraa dubbachuu barbaadu qabxii lamaan achirra kaa'ee dhimma biyya keessaatii fi waa'ee kolonel Abebe Geresuuti. Itti aansuudhaan wanni inni irra dabru dhimma biyya keessaati. Haala biyya keessa deemaa jiru hundi keenyaa quba qabna. Quba qabaachaa jirtaniis informaationa bahaa jiruu fi kana hunda abdii leedhaa hagoosi leedhaa ammaas weerara addaa Oromoo irratti gaggeessuudhaaf ittisa waraana biyyaatiin makalaakaa biyyaatiin jechuudha ittisa raayyaa biyyaatiin jijjiga keessatti fi kana keessatti ayyaanni guddaan kabajamee fi poolisoota liyyuu poolisa san dhaadheessuudhaan onnachiisuudhaan faarsuudhaan cinaaqsan dha'uu isaaniitiif warra cinaaqsan dha'uu isaaniitiif karaa mi'eessoo dha'uu isaaniitiif baaleen dha'uu isaaniitiif waan daangarratti ilmaan Oromoo shororkeessaa ajjeesaa turan saniif
faarsuu fi gadadoo ilmaan Oromoo irra gahaniin jabina isaaniitiin ittiin dhaadachaa bashannansiisaa turuu viidiyoo garagaraa argartanii jirtanii tummaal nama mul'isti. Wanni tun nama mul'istu lolli kun lola xiqqaa kan ta'inii fi lolli kun lola kanuma ta'u jiru kan ta'inii fi lolli kun lola mootummaa wayyaaneedha duuba gaggeessaa jirtuu fi kan mootummaa wayyaaneedha ammallee gaggeessuudhaaf fadhii qabdu ka ammallee maasagoo sileetiin jabaadhu itti fufi jechuudhaan fi warra achirratti waraana sanirratti hirmaatamuun taa'u ittiin jajjabeessaa turan ta'uusaa nama agarsiisa. Kana caalatti ammaas wanni as deemaa jabduudha. Ejji alaalatti waa agartu jiraannaan wanni as deemu jiraa jabduudha. Ta hiriiraan keessaa baanu miti. Ta falmaan keessaa baanu miti. Tooftaa nuti qabsoo ittiin goonu jijjiiruu qabnaan ejjannootiyya ta ganamaati ammallee ejjannootiyya ta ammaati ta fuulduraatis. Wanni nuti qabsoo keessa godhu qabnu qabsoon nuti biyya keessaa gaggeessu jirru hundinuu sadarkaan jijjiiramaa deemu qabdiin ejjannootiyya. Tana abadan jijjiiru tan ammaas Oromoon beeku qabdi. Kalee bara sadi dura harka qullaa baanee ammaas harka qullaa ba'uun nu feesisu. Dachii samii walitti taalaa qabtu malee. Kalee harka qullaa dhaabbannee ammaas harka qullaa dhaabbachuun nuun dandamachiistu. Daangarran lola deemu wayyaanee wanni godhaa jirtu Oromoon akka hubattu kan hin barbaadu kanii fi aktivistoonni irra guddaanii fi xinxaaloonni irra guddaan hin tuttuquu barbaada. Bakka xinxaaloonni tuttuquun barbaanne naatu tuttuqa. Wanni wayyaaneen daangaarratti hokkora achi dhiibduuf Finfinnee Adaamaa bakka mootummoonni addunyaatii fi embaasiileen addunyaa jirtu nagaa harkattee daangaarree irratti warra wal fixu kana sababi biraatiif uummanni kun wal fixa jechuudha barbaaddi. Kanaafuu lolli keenya Finfinnee irra deebuu qaba. Lolli keenya Adaamaa irra deebuu qaba. Lolli keenya magaalaa gurguddoo keessa deebuu qaba. Ka daangaarraa deemu uummata daangaarra jiru deeffachuu jira. Isaan san dandamuudhaaf ammas isaan daangaarra jiru san dandamuudhaaf Oromoon magaalaa Finfinnee keessa jirtuu fi Adaamaa jirtu naannoo san jirtu hundinuu warra isa lolaa isaanii irratti eegalu qaba. Magaalaa gurguddoo keessaa lolli ka'uudha qaba. Hiriira yoo taates magaalaa gurguddaa keessaa ka'uudha qaba. Hiriira wadaa keessaa alaabaa dho'isaniitti kanaa miti kana marban. Hiriira miidhagaa keessaa ka'u kana qofaa miti. Hiriira kombolcha keessaa ka'u qofaa miti. Hiriira wayyaaneen tooftaan isiin itti deemaa jirtu lola hiriira kan Finfinnee fi Sulultaa fi Adaamaa fi Amboodhaa fi naannoo kanarraa itti ka'ee jiru kan mootummoonni addunyaa garagaraa itti isaan daawwatan. Biitti tun kufaa jirti. Biitti tun faca'aa jirti. Mootummaan kun jigaa jirti jettee shakkii addunyaa mootummaa guddisaa deemu jirtu tana daangarratti achi deebisteeti Oromoo buqqisuudhaan diinagdee Oromoodhaa qabsoof osoo hin ta'in qubsiisuudhaaf akka oolchannutti. Oromoo daangarratti lolatti jabeessuudhaan Oromoon seentarii biyyaarratti uumaa godhuu dadhabdee ilaalchaa fi sammuudhaa fi waa hundaan fokosii keenyaan qabeenya qabnu hundaan karaa daangarratti akka deebisnu nu taasisaa jirti jechuudha. We have to convert kana jijjiiruu qabnaadhaan ejjannoon tiyya. Tooftaan tun jijjiiramtee nulleen warri daangarraa falmatu san falmachaa itti fufu warri biyya keessa walakkaa Finfinnee jirtanii fi naannoo Finfinnee jirtanis warra isa jabaa Finfinnee irratti eegaluu qabdanidha. Tanaat ta'uu qaba. Saniifuu nageenya daangarraa dhabame osoo hin ta'in nageenyi Finfinnee isa kan jirre uummata agarsiisudha. Nageenyi Finfinnee kan jirre uummata addunyaa agarsiisudha. Wayyaaneen yoo nageessi Finfinnee fi Adaamaa irratti magaalaa gurguddoo mootummaan addunyaa ta garagaraa itti isii agartu irratti weerarri Oromoodhaa kajabaatu taate urmiinsi xiqqaachaa deema. Daangarratti immoo nu laaffisachuuf daangarra lola oofaa jirti. Tooftaan isin wanni abdii iliyyee filatteef wanni wayyaaneen abdii iliyyee filatteef daangarratti humna teenyaa fi ilaalcha mootummoota adda addaatis conflict of ethnic cleansing waldiddaa Oromoo fi Somaaleeti jettee fakkeessuudhaaf san godhu jirti. Waldiddaa Oromoo fi Somaalee ta'uu dhabuu garsiisuudhaaf Oromoon Finfinnee keessa jirtan kaatanii lola seenuu qabdan. Oromoon Finfinnee keessa jirtan kaatanii hiriira ba'uu qabdan. Cafaqamuun akka duraanii dhufu mala. Hidhamuun akka duraanii dhufu mala. Bu'aatu irraa argama immoo. Tanaafuu lolli ka deebuu qabu magaalaa gurguddoo keessatti deebuu qabu lolli. Lolli ka deebuu qabu magaalaa gurguddoo keessatti. Finfinnee keessatti. Adaamaa keessatti. Waan isaan daangarra dhiibuu jiran magaalaa gurguddoo irratti ol dhiibuu danda'uu qabna nuti. Daangarratti waan isaan gad dhiiban kana nuti magaalaa guddoo irratti ol dhiibuu danda'uu qabna jechuudha.
Tanaafu Oromoon bakkayyuu jirti. Bakkayyuu jirti. Bakkayyuu Oromoon sochii isiidhaa keessaa magaalaa Finfinnee naannoo Finfinneedha. Adaama naannoo kana warraayisi cimee deemuu qaba. Isii tanaatu gajjabaachuu qaba. Isiidha tajabaachuu. Hogguu kana lolli abdii liyyee godhu ni xiqqaataan isiniin jira. Tana trust me on this. Yoo Finfinneerra Adaamarra naannoo Finfinneerra warraayisi kajabaatu taate hiriiraas haa ta'u diddaas haa ta'u wannummaan fadhe fincilli fadhe kajabaatu ta'e magaalaa walakkaarra. Maaliif za'ata kaafi lamaaf hin taane girgiriin feete dhaabbattee wanni feete ka'ee haa dhiifamu. Guyyuu yoo wanni san continuously magaalaa walakkaarraa ka deemu taate Finfinnee wanni daangarratti waraanni isiin gaggeessitu kun harkaa fashala. Harkaa fashala. Tanaafuu tooftaan isiin daangarratti nu gadhiibduuf maal godhu deemti maantana itini kilaansii isiin barbaaddu kana waldiddaa Oromoo fi Somaaleedhaa ka daangaadhaa ka isiin jechuu deemtu kana noo waldiddaan teenya mootummaa hojii ta'ettu nutis mootummaadhaa hojii waldiddaa qabna ta'ettu achi deebisuudha qabna. Isiin san achi deebi'uudha qabdi. Gama biraatiin ammoo Oromoon biyya keessa jirtu hundinuu enough is enough. Harka qullaa ba'uun gahe. Usanii dhaadachuun gahe. Warraayisii barbaachisu humna waraanaatiin ta'u dhuunfaadhaan haa ta'u namni waa qabdan dhawaawa. Gahe wannummaan harka qullaa bahaa namni keenya caa'olee ajjeefamuuf hin jiru. Saniifuu xiqqoo qabduu fi guddoo qabduun tarkaanfii magaalaa hunda keessa fudhu. Hin sodaatin tana. Lubbuun ol baati malee gad hin baatu. Akkanumatti usanii hiriira bahaa ooluun hiikaa hin qabdu amatuu hiriira bahuudha taati. Osoo hiriira bahuun amata sadeen dabree mootummaa akka kuffistu taate qaaxa kufte mootummaan tun. Saniifuu ifii nagayaan Finfinnee keessa teesseeti. Ifii nagayaan Adaamaa keessa teessee. Ifii nagayaan magaalaa gurguddoo keessa mootummaa adda addaati wajjin teessee. Ati daangarratti hiriira bahuudhaan si fixaa jirti. Ati si buqqisuudhaan si fixaa jirti. Saniifuu warraayisi danda'amu hundaa'u magaaluma hundaa'u guddoo xiqqoo taanaan harka fiitii qof harka qullaadhaan bahu qofa osoo ta'in ajjeesii du'i. Dha'iif irraa deebisi. Tanatti tarkaanfiin teenya jijjiiramuu qabdi. Warraayisi kadhoohuu qabu humna jijjiiramuu qaba. Tanaaf barbaadaa jirra jechuun tokkummaalee ummata jeneraalotaatii fi jaarmayoota lolee lolchiisuu danda'u wanni barbaadaa turreefis kanaaf. Kanaaf barbaadaa jira. Sadarkaan Oromoon dammaquu bira kuttee jirti. Ifijaaruu fi eega ifijaartee lola barbaachisu taasisuu irra jirti Oromoon. Warri kanan barbaachisu lakki kaja'u taate immoo dhumaatii Oromooti heddummeessita malee bu'aan ati fiduu teessu takka hin jirtu. Takka hin jirtu. Tana jala mureetiin siima. Bu'aan ati Oromoon yoo hidhattee loluu hin danda'in wanni isiin ati tanaan fiduu dandeessu takka illee jiraachuu hin teessu qabadhaa ta'a. Akkanumatti irraa haasa'u teenya amata dhufuus. Akkanumatti irraa haasa'u teenya. Taniifuu dubbii irraa nu uumamte. Kalee bicaa yoo xiqqoo takkaa Somaaleetti guban. Rabbi namataa godhuufi. Daa'ima humaan beeyne. Tamaaliif gubatteen beeyne. Tawaan deemu jiru irraan beeyne. Tawaan godhamu jiru irraan beeyne intala Oromoodha ilmaan Oromoodha ibiddaan gubaa jiran jechuudha. Maaliif akka nuti biyya keessatti nama isaanii gubnuuf hin godhinaa tana. Akka nuti nama isaanii biyya keessa gubnuuf no konfliktii silaa barbaachistu magaalayyuu keessa nuufi isaa waliin kaasanii nuufi sabaa sablammii waliin kaasanii ifi wayyaaneen waldiddaa yaa'ii Oromoon sabaa sablammii wajjin uumtu malee mootummaa wajjin uumuu jirtuu miti jechuudha barbaadan isaan. Tana jalaa didu qabna. Wanni nuti irra fokus qabdu qabnu immoo caasaa wayyaaneetii fi wayyaanee mataasii mootummaa wayyaaneetii fi mootummaa wayyaaneetii fi caasaa mataasii wayyaaneetii wajjin deemtu hundarratti Finfinnee fi naannoo Finfinnee irratti xiyyeeffachuu danda'u qabna jechuudha. Waan isaaniitii fi isaan waan ta'e irratti xiyyeeffachuu qabna. Balaa isaanirra buusuu danda'uudha qabna jechuudha. Taraa namni keenya bakka takkaa waatee isaanillee cinaacha tokko teessuu cinaacha tokko madeessuu danda'u qabna nutis. Saniifuu Oromoon bakka iyyuu teessanii wallaaluu dhiistanii keessaa jiddigola Finfinneeti. Adaama naannoon Finfinnee hundi bakki warraayisi kun durarraa dho'e. Sululta sabbata naannoon kun hundinuu warraayisa duraanii caalaa ummata daangaa jirurraa waa irrisuudhaaf ummata daangaa jirurraa humna isaanirra bobbaatu xiqqeessuudhaaf ilaalcha mootummaan daangumarra waajjira jiru dhorkuudhaaf warri Finfinnee fi naannoo Finfinnee irra jiru
kaatanii ummata cinaa dhaabbachuu danda'u qabdan. Biyya kabilisoomsu ka daangaarra jiru qofaa miti. Biitti kana daangaarra jiru qofaa miti. Biitti kana micha walakkaa magaalaa jiruutis. Saniifuu ilmaan Oromoo hundinuu tokkummaa amma argamte kanaan biyya keessaa warraa isa barbaachisu gaggeessuu danda'uudha qabdan. Yookaan ammoo wanni as deemu jira akkaan allaalutti akkaan gaasa allaalutti hamtuu fi tatanarra badduutu nutti as deemaa jira. Tanaafi nama duraas jaa jira. Waan nutti as deemaa jiru hundaafif qopheessuu qabna wanni ni anja'uuf. Waan nutti as deemuuf waraana jaarrachuu qabna wanni ni anja'uuf. Waan nutti as deemtuuf qawwee wanni ni jechaa tureef tanaaf hamtuutu nutti as deemu jira. Nutti mul'anne taati. Nu hundi nagarruu taati. Akkanaan ni mo'anna nuuf fakkaachuu jirti taati. Ani narku moosan. Ani narku. Mana amaanis hin arku. Zaahiriinis hin arku. Akkatti jirru kanaan ni moonaa hin arkuan. Akkatti jirru kanarraa ol siquu qabnaa moohuudhaaf. Akkatti jirru kanarraa ol siquu qabna tayyattu amantiiti jechuudha. Tanaafi qawwee irra dida, tanaafi ijaarsa waraanaa irra dida, tanaafi humniti waraanaa ijaaramu qabdi. Oromoo riisoorsiisiitii fi qabeenya si hundaa'u qawwee fi waraana ijaarurra oolchachuu qabdi. This is the time za'aan nuti qawwee fi waraana ijaarrannu amma wanni hin jee irraa dubbadhuuf tana jechuudha. Har'a Oromoon duuba barbaanne hin jirtu biyya keessa. Hin jirtu. Humniti diinagdeen har'aan tana biyya keessa akkana namuu mana ganda nama fi qubsiisuuf oolu kun akka qabsoof hin oolleef wayyaaneen akkana nu godhaa jirti bara. Obviously. Oromoon qabsoo dammeeytee jirti wayyaaneen beeytee jirti. If ijaaruu beeyti barbaaddii wayyaaneen ni beeyti. Saniifuu qabeenya Oromoon qawweedhaa fi meeshaadhaaf oolchachuu barbaaddu tana Oromoo Somaaleerraa buqqisuudhaan abdiilee eenyutu harke waan inni barreesse Agosilee akka Oromoon naannoo teenyarraa baatu goonee jaabar ni goonee jaabar. Oromoo bee hin jenne bar ummataaf irraa ari'ee hin jenne mootummaa teenyaa taa'ee kaabinee teenyaa taa'ee murteessee baasee jaabar. Gaafa naannoo takka keessaa Oromoon haa baatu jaanii baasan. Wanni inni waan kana ja'uuf maali? Akka Oromoonis Oromiyaa keessaa Somaaleedhaan bahaa jettuufi. Hin jaayinaatan. Hin jaayinaasan. Inni wanni san ja'uuf saniif dhugaadhaa isaan waan baasees. Wanni san godhaniif akka Oromoon Somaalee qabdee magaalaa hunda keessaa ariitu taasisuuf. Geema lola wayyaanee osoo ta'in lola Somaalee fi Oromoodha jijjiiruu maqaa barbaadaniif. Saniifuu Oromoo Somaalee Oromiyaa keessa jirtu takka illee hin tuqinaa hin ariinaa. Isaan faallaa deema. Waan inni godhu faallaa deema. Waan inni godhu jiru faallaa deema. Inni ammaan tana maaliif dabru jira? Amaara dabru jira jechuudha. Steeppiin teenya talamadaa uummata Amaaraa ka Oromoodhaaf waa jajja'u kana as keessa haxooynee bahudha. Maal kaasuuf wal diddaa sabaa sablammii tanaannoon rakkaate godhuudhaaf wal jibbansa mootummaa federaalaa akkan ta'in garsiisuudhaaf waan kana taphachuu jira jechuudha. Tanaafuu faallaa isaa deemuudha. Injifachuudhaaf faallaa isaa deemuudha. Hoggunni daangaa si dha'u ati magaalaa walakkaa dha'u. Isaa miti kadhoytu ka isa erge dha'u. Dhooswa dhaywa godhi waan gootu. Magaalaa walakkaarraa godhi waan gootu. Sodaa takka malee godhi waan gootu. Nuti Oromoon wanni ammaan tana qabeenya hunda Oromoo buqqisanii akkasii godhaniif qabeenya ati qabdu diinagdee ati qabdu if qubsiisurra si deebisa. Oromiyaan teesseetuma qubsumarraa haasawaa jirti. Tun jijjiiramuu qabdi jechuudha gama Oromiyaatiinis. Waan abdiilee godhu jiru beekamee Oromiyaan naannoon Oromiyaatis humna ijaaruu fi babal'isuu irratti yoo xiyyeeffate irra bareedaadha. Irra bareedaadha. Wanni nuti Lammaa Magarsaa ammaan tana deeggaraa jirruuf wanni nuti Lammaa Magarsaa deeggaraa jirruuf maqaa wayyaanee jalaa as gama uummataa asu taaleef. Balaan feetaa buutu malee karaan eegaleen dhaabu maqaa jeefi ka duraan isa dura dhaabbachuu jirru karaa irraasiineef jechuudha. Abbaa Oromoodhaaf niin dalaga jee kafa dheehu ka duraan dhagaatti darbannu taanaan irraasiina. Egaa if baree karaa Oromoo irratti du'a jee duraasiina. Wanni duraasiineef deeggaru jirruufis tana itti oofi wanni jennuufis. Isin tun jabaachee deemu qabdi. Ammoo taaniituma poolisiin Oromiyaa hundinuu uleedhaan deema. Liyyuu poolisiin naannoo irratti daangaa irratti ilmaan Oromoo ajjeesaa karuun dhaynu tanaanis karuun dhaynu. Tanaafuu Oromoon ala jirtu hundinuu ilaalchisiidha. Humna jaarrachuu qabna sadarkaa jirturra gahuu qabdi. Humna jaarrachuu qabna sadarkaa jennurra gahuu qabna. Bakki Oromoo irraa amma hanqatee jiru. Taniin an dhibbarraa dhibbatti argu. Ta Oromoon irra cahuu hin danda'in
ترجعوا قبنو في جور قبنو هم نورانا جارتني هم نوراناتين دينا في مقالا ولا كالا ريلو دندو ريبيلو لادان سرقودان بيفو مفدينون نم شنشني ناتو نم لما لما ناتو مقالا غرقودو قيستي نجي دوركو نجي أمتاتي مت نجي وياني دا نجي وياني نجي تساورانا نجي عاسا وياني دا دوركو نجي أمتا بلاتي مت واني فالمنو أمني بلان بليس أكتوفي أمني بلان بليس ما كقباتو فالمنو أمتا مت خرط يفن موتوم ما في عاسا موتوم مات سرنيچا في عاسا سرنيچا رت يفتني نبلمانو نجي سرنيچا بوريسو ندندم سرعاتون باناغات يسرعاتون command chain عاسا سرنيچا نجي دوركو بوباغلا دوركو أمتا مت سبا سبلمي أوروميا خيسة جراتو في أمتا وجين جراتا جرومت نو نجي عاسا وياني دا نجي موتوم مادا نجي سرنيچا سني بوريسو أكيسان أكفادني تنسو سوني تاسيسو أكيسان نجي نركن تاسيسو أكيسان الريبا دبن تاسيسو أكا دنيام برالي موتوم مانتم بيجابولتو دابوسي أغرتو تاسيسو أكا دنيا لين لولي كلولا سبا سبلمي ولي بوجرتو دانغرتي إنجن تاسيسو إسي سني تول قديتو أبسون تيني إسي سني تول قديسو قبدي كايرون بيا خيسا جرتوس كايرون أما مودا بيا خيسا جرتو تاركا كلا دابتة تانكي دوراتي سورا خاتو أسون تين تانكي سن بربدايسي تتاو قبدي كايرون بيا خيسا جرتو تاركا وليتي أجاستي تانكي دورات أبتو سن أسون تين harka walitti qaxxaamursanii taankii dura dhaabbachuun sodaa jeesudha. Eega sodaa jeeste immoo taankii san gubi boruu ilma Oromoo tokko jeesu ta'isi. Boruu ilma Oromoo tokko balaarra buusu ta'isi. Gubiisiisan, dhabamsiisiisan, barbadeessisiisan. Saniifuu caasaa mootummaatii fi waraana sirratti tarkaanfii qabatamaa ta'e qeeroon fudhachaa deemuu qabdi. Qeeroon tanarra fokkos godhuu qabdi. Qeeroon amma booda hiriira jechuun tun dhaabbachuu qabdi. Hiriiraan tun qeeroorraa dhaabbachuu qabdi. Qeeroon sadarkaa hiriiraarra ol kutu qabdi amma booda. Qeeroon sadarkaa hiriiraa bira ol dabru qabdi. Qeeroon sadarkaa caasaa waraanaa barbadeessiturra gahuu qabdi. Qeeroon sadarkaa caasaa waraanaa takka feete magaalaa idduu deemtu hanqisuu irratti ol siquu qabdi. Qeeroon sadarkaa nageenyi magaalaa wayyaaneedha. mootummaa wayyaanedha nagaa waajjira seentee nagaa bahuu dadhabuurra geessisuu qabdi. Tana qeeroon godhuu qabdumma. Tanaafuu qeeroon biyya keessa jirtan wanni isin ilaammaa galmeessitan talaaftuu laalamtuu miti. Qabsoo Oromoodhaa transitional revolution guddaarra akka gahu taasistanii jirtan. Wanni isin hafe immoo transition revolution godhaa jirtan kanarratti nagayaan karaa nagayaatiin lubbuu hangana jaamneetu wareegamee jira. Wareegamni san tokkummaa nuu fide. Wareegamni san wal caqasuu nuu fide. Wareegamni san wal quuqamuu nuu dhale. Wareegamni san wal jala deemuu nuu uume. Wareegamni san tokkummaadhaan Oromiyaa keessatti diinarratti akka fulleeffannu nuu taasise. Wareegamni san qaama OPDO ka wayyaaneedhaa hojii dalagu hanga tokkollee wayyaanee jala akka gabbaanii ummataaf dhaabbatanii fi warra diinaa sanii wajjin wal morman wal didan yaadaan konfliktiin isaanii dukka'u taasiste. Kun jabaachaa deemu qaba. Kana cinatti ammoo qeeroo hiriira baatu osoo ta'in qeeroo waa barbadeessituutu uumamuu qaba amma. Qeeroo nagayaan diinni bobba'ee galuu dhoorkitu. Qeeroo mootummaan addunyaa hundinuu bakkayyuttu sossoo'uu dadhabdee mootummaan tun jiidee jettee witnessa bahuu dandeessu. Qeeroo sanii uumamuu qaba. Qeeroon harka qullaa bahaatuma du'aa ooltu dhaabbachuu qaba amma. Gee sadarkaa san bira qeeroon kutuu qabdi. Qeeroon amma kargahuu qabdi bikka ifumneessitee nama lamaan haa ta'u, nama sadiin haa ta'u, nam shaniin haa ta'u, nam torbaan haa ta'u, nam kudhaniin haa ta'u bakkuma fadheettu caasaa fi sirnicha mootummaa kanaa nagaasii booreessuudhaan magaalaa gurguddoo keessatti isiin nagaa akka hin qabne uummata itti garsiisan irratti bobbahuu danda'u qabdi qeeroon. Tana yeroon san godhan ammaas amma yeroon san taasisan ammaas amma. Saniifuu tana dhimma biyya keessatti deemaa jirurraa hiriira adda addaa deemaa jira. Hiriira biraa deemamaa jira. Kun hundi bu'aa
qabsoodhaaf tumsa tahuu danda'a. Nama mirqaansuu danda'a. Hamilee nu godhuu danda'a. Aboo Oromoon jabaate jennee haasawa akka walii himnu godhuu danda'a. Aboo arrallee bara bakka akkasiitti hiriirri deemu jirra jennee haasawuudhaaf ni dandeenya ta'a. Ammoo biyya nu harkatti hin galchu. Akkuma obboleessi kiyya Jawaar Mohaammed jeetti Oromoon waraana hin qabne arba lafee hin qabne. Oromoon waraana hin qabne akkuma obboleessi kiyya Jawaar amata afur dura jeetti Oromoon waraana hin qabne. Oromoon waraana hin jaarranne. Oromoon waraana hin qabne arba lafee hin qabne. Haga feene advokeetii goonuus, haga feene hiriira baanuus, haga feene dukkaana cufnuus, haga feene waan feene goonuus, haga feene miidiyaa irratti haasooynuus, haga waraanni ijaaramee qawweedhaan diina rukutuun hin dhufnetti bakka hin geenyu akkuma obboleessi kiyya je'ee turetti ani sanumaan irra deebuu jiramma. Ani sanumaan irra deebuu jira saniitu bakka ga'uu qabamma. Bakka san irra jirra nuti maantana. Bakka saniitu ta'uu qabaas. Tanaafuu Oromoon qabeenya siitii fi humna sii hundaa'u bakka saniin ga'uu danda'u qabdi. Wanni xiyyeeffata waan guuramaa kana hunda biyya keessattis ustaniituma waan ijaaruu fi uummata qubachiisuu qofaaf osoo ta'in if ijaaruu fi waan bitachuudhaafis waa cinaachi dabarsaa laal. Oromoon biyya keessa jirtanis sababa gargaarsa kana guuramuu kana waan gugguuramaa jiru kana lafa jalallee hedduu himnee jirra ammallee taanaa waan gargaarsa guuramu kana ummata qubachiisu guuramu kana hundaa fuutaniituma ummatuma qubachiisuuf jettanii kannitanii booda wayyaaneen fuuteeti ummata kana kan qubachiisne Somaaliyaa deebisuu teessimmas maallaqa nu harkaa fudhatteeti ummata kana ammas bakka irraa buqqaanitti deebuu qaban jettee deebisuu teessi. Sanifu waan takka aayiliidhaan bishaan malaa waardan gargaarsan ka tokko ummataaf godhaa gargaarsan ka tokko ammas zinnaara fiitiin guuttachuudhaaf gamanaan achi zinnaara fi gandayyuu guuttachuun barbaachisaa fi murteessaadha. Wanni as deemaa jiru baddu. Wanni as deemaa jirtu ta'ammarra hamtuuti. Biyya laaftutti harkachuun hin jiru. Biyya namni laaftuuf siiqan nuu taa'u hin jiru. Sanifu hamtuu ta'uu beekuu qabna wanni as deemaa hundi. Wanni as deemaa hundi batta amma duraarra hadhooltuu ta'uu arkuu danda'uu qabna. If dura achi fageessine wanni nuti barbaadaa jirru biyya eegataate wanni nuti arkuu teenyu tatanarra hamtuu ta'uu ammaan fittimnee sammuudhaan if qopheessaa yaa'uu danda'uu qabna. Tanaafuu Oromoon hidhannoo irratti xiyyeeffachuu danda'uu qabdi. Gargaarsa gootan hunda keessattuu zinnaara fi meeshaa fi guuttachuu irratti jabaachuu qabdi. Oromoon magaalaa gurguddoo keessa jirtan daangaa irratti waan laalina magaalaa gurguddoo keessa caasaa fi mootummaa tana bobbaagala kutuu irratti jechuudha. Bobbaagala kutuu irratti nagaa isii booreessuu irratti addunyaan ragaa akka baatutti taasisuu irratti shoorri guddaan taphatamuu qaba. Qawweedhaan ala bilisoomuu hin dandeenye. Hin dhuftu. Tanaafuu waan biyya keessa deemu jiru kanarraa hedduu lubbuun namaa tabaatu hundi nu gaddisiisti gatii qabdi ammoo aarsaadhaan ala bilisummaan hin dhuftu. Aarsaadhaan ala bilisummaan hin dhuftu. Tanaafuu isii tanarratti xiyyeeffachuu qabna ummata waan biyya keessaa ta'e qofa haasawaa deemu osoo hin ta'in ummata biyya keessaa qabsoo tana galmaan ga'uu barbaadurullee daandii haqaa irratti daandii sirnaa irratti fi akka qabsoon tun yeroo gabaabatti lubbuu wareegama gabaabduudhaan galma geessu taasisuu irratti yoo humnaan dafnee ummanni kun akka ijaaru taasisne irra faayidaa qabaan ejjennootiyya jechuudha. Tun ejjennootiyya. Qeeroon biyya keessaa ilaalchi keessan amma booda humnaan if ijaaru. Qeeroon naannoo hunda jirtu ilaalchi keessan amma booda waraanaan if ijaaru meeshaadhaan if ijaaru irratti xiyyeeffachuu danda'u qabdaniin dhaamsa kiyya jechuudha. Kun dhaamsa kiyya. Saniitu bilisa nu baasa. Guyyaa hammaatte bakkayyuu bakka takka kaanee girjachuu ka dandeenyu yoo arra sinqii boruuf nu barbaachistu hidhachaa kayaa'uu dandeenyu taate. Saniifuu sinqiin teenya hiriira qofaa miti. Zinnaarri keenya guutamuu qaba. Meeshaan teenya guutamuu qabdi. Tanaafuu lafa jala waan kana hunda guuttachaa qawweedhaan qabsoo xumuraa gaggeessuudhaaf hidhannee kutannee kaa'uudha qabnaa jechuudha. Warri biyya keessa jirtan tanarratti akka gaarii fuulleeffachuu qabdanii kaan ammoo waan adda addaa deemaa jirtu jira isiisan asirratti dubbachuudhaaf barbaachisaa dhaamiti tanumaan bira kunnaa jechuudha. Gara la qabxii xiyya lamadaattiin deemaa kolonel Abebe Geresu kabajamoo obbo kolonel Abebe Geresuudha guyyaa lama dura mokkana dheengadda guyyaa tokko dura
asirra fidee intervii godhuun kiyya inni yaadatama. Kolonel Abebe Geresuudha asirra dhufee gizee nuufaa sa'u waan Eertiraa keessatti akkatti biyyatti qabsoo tanatti daame akkatti qabsoo diinaati hojii daame waan diinaa hojiin keessa ture eegas booda Eertiraa maaliif akka dhaqan eega Eertiraa dhaqan ammaas maal akka isa mudate ilmaan Oromoo achittoo maal akka mudachaa jiranii fi kana hundaa'u tiyyaafiin bahee jeenusu ammoo kachitta fee miidhamu jirus Oromoodha yakka achi deemu jiru himuun qaba jechuudhaan asirratti ilmaan Oromootiif dhugaa jirtu saaxiluunsaa beekaman. Kolonel Abebe Geresu hiiroo keenya. Nama Oromoof qananii dhiisee biyyaa bahe. Nama Oromoof diinaa wajjin Oromoo jeesuu gabroomsuu didee biyyaa bahe. Nama Oromoof jecha daangaa Oromoodhaa lola lama cabsee Eertiraa dhaqe. Achi eegada kan booda addi bilisummaa Oromoodhaa tan firee maashawin shanee hogganamtu tun manifestoollee kan qabdee nu himee jira jechuudha. Waan biyyatti bulchuudhaaf karoora qaban jechuudha. Mana kiyya gizeen bulchuu bar heeraa seeraan qaba. Mana kiyya gizeen bulchuu heeraa seeraa mana kiyyaatiin qaba. Hogguun mataa kiyya taliguu heeraa seera mataa kiyyattiin taliguun qaba. Hogguun hojii tiyya dalaguu heeraa seera hojii tiyyattiin taliguun qaba. Maanuwaalaan qaba jechuudha. Kaniin ittiin if taligu. Dhaabni saba miliyoona 50 fi dhaabbadde jiru kan bara dheeraa qabsoo keessatti hangafa ani hin jeedeemu manifestoo biyyi yoo bilisoomte ittiin bulchu qabaachuu dhabuun isaa maal nama agarsiisa biyya san bulchuudhaaf karoora akka hin qabne nama agarsiisa. Biyya san bulchuudhaaf fadhii osoo hin ta'in karoora akka hin qabne. Karoorri isaa warra biyya san bilisoomsuu barbaadu dhabamsiisuu akka taate. Karoorri isaa warra biyya san bilisoomsuu walaboomsuu barbaadu. Balleessu akka taate tanaan nama agarsiisa jechuudha. Jaarmeenni fadhe manifestoo qaba. Yoo jaarmeenni tokko manifestoo hin qabaanne maanuwaala hin qabaanne kanti biyya bulchu kanti biyya gaggeessu inni san biyya bulchuudhaaf qophiidhaa miti. Wanni inni qophiidhaa waan biraati jechuudha. Saniifuu himannaa inni nu hime keessatti gadadoo hedduudha arkee hanga warri asirra daawwachaa turtan hundinuu boboonyutti hundi keenyaa'u hin dhumanne. Ammallee haasawni hin dhumanne deebinee inni finnaa tayyattu sagantaan ni jirti gama biraatiin Finfinnee reediyoo irratti yookiis VOA irratti akka dhiyaatee haasawa kana bal'inaan godhuuf haala mimijjeessaa jirra. Saniifuu isii sanirratti maaliif sagaleen tun akka jirtu biyya keessa fi hordoftoota Finfinnee reediyootii fi akkanumatti illee VOAdhaan sagaleen tun dabruu qabdii amantaa jettu maqaa qabnuuf isi tanarratti illee carraaqaa jirra gama siinillee inni dhiyaata abdii jettu qabna. Tanaafuu gama isaatiin dheengadda namuu irraa boochanii jirtan daawwattanii jirtanii Kolonel Abebe Geresuudha wanni hambisen jiru. Tanuti beeynu ammoo sabaaf hime irra guddaan wanni mallee nuti beeynu tan himin hedduudha. Wanni shaneen ilmaan Oromoo goote tanuti himin hedduudha. Himuuf teenya ammoo himuuf teenya shanee dhabamu qabdi shaneen adawwi ilmaan Oromooti adawwi saba Oromooti ilma Oromoo lafa jalatti hidhanii ilma Oromoo jawwee keessatti hidhanii torchar godhu jechuun nama sabaaf be unbelievable qiliinxoo taatee jirti jechuudha. Eertiraan qiliinxoo taatee jirti jechuudha. Bakka ilmi Oromoo jabaan itti dhabamu. Bakka ilmi Oromoo jabaan qabsoodhaaf dhaqee itti dhabamu. Dilii maal qaba mucaan kun? Abaarsa maal qaba mucaan kun? Roorroon addaa wanni Oromummaa isaa qofaaf irra deemtuuf maal? Maali diliin inni qabu? Maali badiin inni qabu? Maali badiin ilmaan Oromoo qaban ka bilisummaa Oromooti jecha dhaaba kana dhaqanii ida'aman wanni roorrifamaniif wanni cafaqamanii caccabanii fi tattaa'anii abdii boruu ja'amanii yaamamaniif wanni lafa qochisiisanii niin dadhabee guunni jee ganuuf deema jedhanii ajjeesaniif wanni mootummaa Eertiraatti inni kun daangaa cabsee biyyaa bahuu deema shaabiyaatu erga maal wayyaaneetu ergate jedhanii mootummaa biyya irkatte irratti himanii nama kana akka mootummaan san qabdee torjar gootee waan beeytu himi jettuun akkamin namni dhaabni tokko ka ummata saba kanaaf hin dhaabbadde jiru ilma Oromoo tokko guba boo akkami guba akkamitti qaama isaa guba qaama kana akkami guba dhaabni ilma Oromootiif hin dhaabbadde jiru tokko
akkamitti ilma Oromoo tokko ibiddaan guba how tana hunda beeyna jechuu tanaaf anaannannee onneerraa ilaa gadiitti jechuu shaneen dhabamu qabdi wanni jennuuf tana nuti diinummaa isaanii dhibbarraa dhibbatti maqaa beeynuuf tanaaf jenna osoo roorroo isaan ilmaan arsiirraan gaani himne arsiin eeboodhaan osoo roorroo isaan ilmaan shawaarra gahan himne shawaan gajaraadhaan osoo roorroo isaan ilmaan harargeerraan gahan himne harargeen mancaadhaan dhabama gootii jara kana jennee wannin baatii meeqa dura himeef because I know what they doing I know nin beeka waan isaan itti jiran tanaafin fidaa ta'uudhaaf fidaa dubbii isaanii tan saaxilee fidaa ta'uudhaaf muradhee kaniin ija libsanne wanni ija guutuudhaan onnee guutuudhaan dubbadhuuf tanaaf dhugaan yoomiyyuu ni mooti abdii jettu maqaan qabuu fi amantaa jettu maqaan qabuu fi Oromoon saba bara dila kana dhaaba kana qabaatee gabroomuu malee ni miti katti gabroomnee qabna malee Oromoon waraana dila san nama bittinneessee biyya ollaatti irkachuu malee miti Oromiyaa balloo keessa akkatti biyya keessa bittinnooyne biyya ollaatti irkannee itti jiraannu taane qabna malee Oromoon nama diina fi dho'ee kaasuu dadhabee miti waan diina dho'uunudha ittisee qabna malee Oromoo waraanummaa waraana taatee loltee du'uu nama sodaatuu miti qaama waraana qabu dhaaba waraana qabu qabna jennee dhaaba sanit dhayne achi keessatti hidhamnee ajjeefamu jirra malee sani jirra malee Oromoo nama waraana seene bara Itoophiyaa tan Oromoo jiraachise namni bar daangarraa fanjiidhaan dhumaa jiru kun Oromoo bar irra guddaan ilma Oromooti bar Oromoon sodaa qawween qabdu durii sin qabdu ammaa sin qabdu Oromoo waraana ta'uu sodaan qabdu ajjeesteetu sodaan qabdu Oromoon jeyni akka Oromoodhaan jiru ammoo Oromoo waan jeyna akka dirree lolaatii dhabamu taasiste qabna malee waan dirree lolaatii nu akka nuti dhabamnu nu taasise qabna waan akka waraanni keenya qawwee hojii biyya keessa seenee lolle nu taasise qabna waan akka jabaan keenya generaalli kolonelli shaalaqaan waraana hogganee biyya keessa seenee lolle nu taasise qabna waan generaalootaa fi kolonelaa fi shaalaqootaa fi namoota jajjabarratti olala nu bansiise qabna waan isaan kanaaf dhaabbanne Oromoodhaaf dhaabbanne nu fakkaattee waan Oromoo balleessaa irratti nu hojjechiise qabna isiisan maqabeenuuf isiisan dhabamu qabdi jennan because we got it nirkanne waan isiin taate arkanne jechuudha keessa seenneeti wajji turree keessa waraanaa wayyaaneetii fi Eertiraatiin hidhamnee keessatti hojjennee laallee waan isiin baatu garree jechuudha seenaa isiin irraas deemtees teenyee laalleeti mizaanne raasni nuti isii raasnu bilisummaa akkam finne beeyne jechuudha eega gabrummaadha raasni nuti raasnu hundinuu tokkummaa akka isiin fiduun feene beeyne jechuudha eega gargar faca'uudha raasni nuti raasnu hundinuu amantiin nu wal lolchiisuu malee Oromummaadhaan nu wal jaallachiisuu akka isiin hin barbaanne beeyne jechuudha raasneeti gandaa fi qe'eedhaan ilmaan buna jala dhalatan qabsoo mataarra taa'anii ilmaan Oromoo gabroonsuudhaaf fadhiikka qaban agarre ilmaan Oromoo warra nyaachuu yaa ta'uu beeyne raasneeti ummata qabsoo Oromootiif fidaa bahuu barbaadu warra qabsoo Oromoo tana galmaan gahuu barbaadu dhabamsiisuu barbaadu ta'uu isaanii hubanne jechuudha saniif onnee guutannee qoma dhibbannee yoorra wareegamnees yoorra duunees haayoo sirrii irra duunee seenaan nu yaada nun irraanfattu guy tokko Oromoon nu haasti maqaadha waan kana saaxilu qabna jennee hidhannee itti gabbaane jechuudha kanarratti ilmaan Oromoodhaa xiqqaa guddaa waan kanarra shoora taphatan hundaa'u garaagarummaan qabnu akka jirtu taate waan kanarra shoora taphatan hundaa'u galateeffachuun barbaadaa jechuudha obboleeyyan kiyya hunda Commander in Chief Nazir Haji Nur Caffee Rammis Ambo Urge
Abduruzak Jabjabbe, artist Salia Sami, Kaab Butta, Kiar Bashir, Oda Dogi, Debu Bilisumma, Yeron Gese, Bobbasa, ilmaan Oromoo dhugaadhaan kan maqaa isaanii dagadhe yoo jiraate warra dhugaaf dhaabbatee haqni Oromoodhaa akka mul'atu taasisu jiru jechuudha. Warri cubbuun qabsoo keessa akka saaxilamtu taasisaa jiru. Warra ilmaan Oromoo kun wanni gochi Oromoo irra ta'u jiru kun dhaabbachuu qaba. Daandiin qabsoo Oromoodhaa sirraa'uu qabdi itti amanu jechuudha. Warraan maqaa yaame kana keessaa akka garaagarummaa takka takka wajji qabnu ni jira. Ammoo waan tanarra waliif galla. Jarri kun diina Oromooti irratti waliif galla. Waan kanarratti ammaas garaagarummaa takka takka tanuti qabnu akka jirtu taate waan kanarratti osoo if boodan deebiin saaxiluu irratti hojjetanii jiran. Saamii Ali duuti siyaa irraanfattu. Saamii Ali, Muhammad Yusuf caffeen dagaddu lakki. Caffeen dagadne akkaan itti saamii dagadde na ajaa'ibsiise. Saamii Ali, Muhammad Yusuf mucaa Egypt jiru, Maame, Baqlawa, Badri, yaa maqaa namaati yoon dagaddees ammoo isaan kun hundinuu aarsaa guddaa kafalanii jiran. Bakka irra geenya kanaaf wareegama kafalanii jiran. Arrabsamanii jiran. Abbootiin isaanii arrabsamtee jirti. Isaan arrabsamanii jiran. Haadholeen isaanii arrabsamanii jiran. Ganti isaanii arrabsamanii jiran. Gosti isaanii arrabsamanii jiran. Oromoo ta'uu isaaniitiif arrabsamanii jiran. Wanni nurra ga'een hin jirtu. Ammoo dasuu obboleessa keenya dasuu Amin Dubro ammoo hundi keenyaa'u kaayoo takkaaf isii tana saaxiluu irratti xiyyeeffannee yaa'aa turre jechuudha. Amboo urgee jeetiin jira. Jawaar xiqqaa yaa Jawaar xiqqaa dhugaadha. Arsenaal Gobbee Bariisoo Winnipeg ka jiru Arsenaal ka Reeddiir jiru yaa yoo maqaa dagadhee dhiifama naa gootan ammeenya biraatiif miti. Jarri kun hundinuu warri Facebook irratti waan kana hojjetan galata qaban jechuu Oromoo bira. Wanni isaan hin ta'in hin jiru. Wanni isaan hin ta'in hin jiru. Arramoo waan isaan hojjechaa turranii fi nuti hundi hojjechaa turreetu kolonel Abebe Geresuutiin ragaa nuu bahe jechuudha. Qabatamaan ragaadhaan. Arra kolonel Abebe Geresuudhaa hiiroo keenya. Fakkeenya keenya. Nama ammallee Oromoodhaaf lolee lolchiisee du'uu barbaadu. Nama ammallee Oromoodhaaf kaayoo ganama beefsan galmaan gahuu barbaadu. Nama ammallee Oromoodhaaf lubbuun tiyyatuun hanga baay'eetti kan namu qabdi jee itti amanee lolee lolchiisee du'uu barbaadu. Kutatee nama deemu akka jeneraal Kaamaa Galchuutti akka jeneraal Haayiluu Gonfaatti jechuudha. Kanaafuu kolonel Abebe Geresuudhaa ammallee Sayyid Yusuf yaa Abdii Tayyib Hayyuu na yaadachiisa ijoolleen irraanfadhee warra kijibuu miti warra dhugaa dubbatu. Sayyid Yusuf Saade Abdii Tayyib Hayyuu ijoolleen tun hundinuu warra aarsaa kafalte. Warra aarsaa kafalle. Itti arrabsamnee jirra. Itti dhabamnee jirra. Itti xiqqaannee turre. Ammoo nuti dhugaa qabannee yaa'u jirra. Haqa qabannee yaa'u jirra jechuudha. Haqa. Haqni ni qallata malee hin citu. Haga fadhee hadhaa'us haqni gizee galli qibsite ni mi'aawa. Saniifuu aarsaa ijoolleen tun kafalte kolonel Abebe Geresuudhaa ifa baasee jira. Hin dhumanne. Liistii nama 180tiin harkaa qabu ijoollee irraan ammaan tana lafa jala jirtu. 180 nama 180 maqaa isaanii harkaa qabu. Warra eessaa akka ta'e. Frame Marshall he's not Oromo. Oromo miti. He's enemy of Oromo. Diin Oromoti. Dhimma labu yaa. Dhimma labu duuti si arraanfattu obboleessa fayya. Dhimma labu nama gaariitti hojjechaa ture. Saniifuu
warri biraa kanneen maqaa irraan fadhiyoo jiraate dhiifama naa godha wanta keessaan seenu jira wanni kolonel Abebe Geresu je hedduu ta'u uummata Oromootiif ifa bataata jechuudha. Kanaafu maal godhu qabna kolonel Abebe Geresuutiif faarsuu qofaa miti nuu jecha qananii dhiisee daangaa cabse Oromoo jecha achi seene nuu jecha lafa jalatti hidhan qabsoo sirreessina jennaan qabsaa'ee loluu barbaannaan nuu jecha torchar ta'aa ture nuu jecha reebamaa ture nuu jecha miidhaa fi gadadoon hin xiqqaanne irra geesse nuu jecha bara 10 ol miidhaan hangana hin jaamne irra geesse jechuudha. Kolonel Abebe Geresuudha ilmaan Oromoo hunda biraa galata qaba. Seenaadhaan yaadatamuu qaba. Ammoo eega namni keenya du'e eega jeneraalli keenya du'e eega kolonelli keenya du'e eega namni keenya du'e ililli immaanii walii darbuun faayidaan qabdu. Aantummaa sabaa keessaa qabnu gochaan osoo inni lubbuun jiru garsiisuun diina shaneedhaa ifiifuu daranuu rifachiisuudha taati. Kolonel Abebe Geresu cinaa aantummaadhaan dhaabbachuun kutannaadhaan dhaabbachuun gargaarsa barbaachisuun isa cinaa dhaabbachuun nama keenya kanuuf wareegama kafale nama keenya kanuuf du'e nama keenya kanuu yacha hidhame nama keenya kanuu yacha jawweem lafa jalatti irra deemte nama keenya san nuti ni jaalannaa baga lubbuun nu bee arraasiif jirra boruusiif jirra hojiidhaan garsiisuu qabnaa jechuudha. Deeggarsa gahaa ta'e goonee fi garsiisuu danda'u qabna. Goofandiin banamee jira. Goofandii yeroon geessee jalatti arguu dandeessan warroota biraa caffeeraan misis sheer godheetiin jira saaliyaa saamii maqaa kiyya jalatti warra aktiivistootaan maqaa yaame kana irra guddaa isaanii jalatti sheer godheetiin jira. Isaan hunda jalatti taag godhee erginee jira. Namni obboleessa keenya Muktaar kan jedhamu ka Siyaatil jira namni banee galatoomuu wal mari'annee wal taanee bannee jechuudha. Eda gaddiifamee itti seenuu eegalee jira. Nu hundinuu jechuudha. Wal faraqaa aktivistoota mataa keenyarraa eegalee nurraa eegalee ifii rakkannee achi keessa waa buusu obboleeyyan keenya Oromoo ka biraa akka buusan lafa jalatti isirra dalagu niiraan san xiiqiidhaan hijaadhaan jechuudha. Akkaaniif isa gargaaru nu taasistii jechuudha. Nu taasisuu qabdiis. Isa bira dhaabbachuun aantummaadha garsiisa. Warri dheengadda asirraa boonye hundinuu booyun keenya hojiidhaan mul'achuudha qaba. Ilma Shawaa ta'uudhaaf namni miidhamaa jira dhaabaa shanee keessatti. Arsii ta'uu qofaaf namni miidhamaa jira. Dhaaba sabaaf fiin dhaabbadhe jiru keessatti ilma Arsii ta'uu qofaaf namni miidhama. Namni ajjeefama. Namni hidhama. Namni dhabamsiisama. Ilma Tuulamaa ta'uu qofaaf namni dhabamsiisama. Harargeen bobbaa rabbiitii jaaniin isii boojinee jirra maqa jaaniif harargee keessaa dubbatu akka kiyyaa kana dhabamsiisan sila. Akka kiyyaa kana dhabamsiisan sila. Ka'uusuu hin dandeenye. Kabbaa fadhe dura dhaabbatee tun hin taane jedhu. Waan itti namanne itti namanuun. Egaan itti namanne ammas najjeesan niin beekas. Sodaa isaanii qabu garuu. Haxaayetiin dhabamsiisuu ta'a takka takkaanii. Kanaafuu Oromoon hidhannoodhaan kaanee kutannoodhaan kaanee obboleessa keenya kana cinaa dhaabbachuu qabna. Wanni dhiin akkanatti suutarraa haasawaa jiruuf wanni kolonel Abebe Geresu irra ga'ee hanga isin dhageessan qofaa miti. Wanni ilmaan Oromoo irra ga'ee hanga isin dhageessan qofaa miti. Wanni ilmaan Oromoo irra lafa san irra ga'aa jiru ta'e hedduu nama gaddisiista. Kanaafuu interviin itti fufa. Kolonel Abebe Geresu qofa osoo hin ta'in namoonni biraattis tarree seenanii jiran. Kanaafuu warra Eertiraa irraa bahan hundaa'u tokko tokkoon fiduu teenyaa jechuudha. Now the fight starts. Qabsoon eegallee gama xumuraa gahisuudhaaf tarkaanfii eegallee jira. Warreen Eertiraa keessatti gadadoo addaa harkaa turan hundaa'u sagalee isaaniitiin waan achi ta'aa turte dhiyeessaa deemuun hojii xiyyaataati jechuudha.
hojiin tiyyaama booda ummata Eertiraa irraa bahe ka qabsoo san keessatti gadadoo adda addaa harka'e asirra fiduudha. Our next guest is online. Guestiin keenya katti aanu guyyaan isaa qabamee fi jira. Fiduuf hin ta'a asirratti. Kanaafuu gura eegaa isiniin jechuu fi ammoo isa kolonel Abebe Geresu cinaa dhaabbachuudhaan gargaarsa barbaachisu godhuu qabnaa jechuudha. Wanni waan achi ta'u jiru warra achitti turerraa tokko tokkoon guurree as finnee dhageessisuun barbaachisuuf uummanni Oromoodhaa biyya keessaa fi alattis akkaanii fi hubannoon tana taasistuuf shanee foon isa nyaachuu ta'a uummanni biyya amma booda foon isii I'm dedicated hanga biyya keessaa shanee foon isii nyaatanittiin dhabamsiisuu ta'a foon isii asirratti abbaa feeteen adda baana abbaa feeteen ka ilma Oromoodhaa lafa jalatti dhe yoo biitti bilisoomte akkam akka nu godhuu taa'u laali ka ilma Oromoodhaa ibiddaan gube yoo biitti bilisoomte akkam ilmaan Oromoo akka godhuu taa'u laali ka ilma Oromoodhaan hin dadhabeedhaaf ajjeese yoo biitti bilisoomte akkam akka godhuudhaa taa'u laali ka qabsoo lolaa gaggeessinuudhaaf qabanii dhabamsiisan yoo biitti bilisoomte akkam akka inni godhuudhaaf taa'u laali. Tanaafuu naannoo kudha takkan Oromiyaa keessatti there is no heaven. Shaneedhaaf lafti nagayaa mijooytuun jiraachuu hin dandeessu. Qarshii dhibba ergitanii alaabaa ol qabaa jechuu ni dandeessan. Qarshii dhibba ergitanii abbaan biyyaa abaa'oodha namaan jechisiisuu ni dandeessan. Tasanii alaa keessa sossoo'uu hin dandeessan. Hin dandeessan anaa lubbuun jiru. Wanni asirraa haasofnu tun hundinuu asirratti hafti warri isin fakkaatu abaddanii naftu. Who knows? Kaaseetaan guurree biyya keessa gadhiisaa jirraa jechuudha. I will tell you that now. Kaaseetaan jijjiirree taasisuu jirru kana hunda kaaseetaan jijjiirreeti gandatti aanatti godinatti hiraa jirra. You have no heaven. Hin qabdu. So dalagaan teenya asirratti hin haftu. Nuti nama waan dalagu eessaan akka geenyu irratti tilmaamaa fi karooraan dalagaa deemu jiru. Abaa'oon ta'u ummataati harkaa fuudhamuu qabdi. Dhaabaa alaabaan harkaa fuudhamuu qaba. Jarri kun adabbii Oromooti dhabamuu qaban. For once and all. Tokkummaan Oromoodhaa tanaaf hin diigamtu. I would like to make it clear. Qabsoon nuti itti jirru dhukkuba tokkummaa nu dhorkee if keessaa baasu jirra. Qabsoon nuti itti jirru dhukkuba walii galuu nu dhorkee if keessaa baasu jirra. Qabsoon nuti itti jirru dhukkuba loluu nu dhorkee if keessaa baasu jirra. Qabsoon nuti itti jirru nama gosaan wal nu lolchiisuuf keessaa baasu jirra. Qabsoon nuti itti jirru nama godinaan adda nu hiruu if keessaa baasu jirra. Qabsoon nuti itti jirru nama tokkummaa Oromoo booreessee qabsoon Oromoo galma kan geenye godhaa jiru if keessaa baasu jirra. Warri tanat jirraan isin hin galin amma isin haa galtu. Warri if keessaa baasu jirra. Lakka isin nu keessaa baate, lakka isin nu keessaa yaate, lakka isin nu raafa gaatteen tokkummaan Oromoodhaa jabaachaa deema. Tana shakkiin qabuun. Ka ilmaan Wallaggaa naannoo biraatii hojii wal lolchiisu shaneedha. Ka ilmaan Arsiidhaa Harargee hojii wal lolchiisuu barbaadu shaneedha. Ka ilmaan Jimmaa Arsii hojii wal lolchiisuu barbaadu shaneedha. Ka ilmaan Jimmaa Wallaggaa hojii wal lolchiisuu barbaadu shaneedha. Shaneen ilmaan Wallaggaa representing gootu. Yaa achi dhalachuun hireedha. Dantaa isaaniiti. Bakka fedhettuu namni dhalachuu ni danda'a. Sarrakkootee nyaamiti. Buna guruu dhufee achi dhalachuu danda'a. Minilik safaarii ta'ee achitti qubsiifamee dhalachuu danda'a. Shaanqillaa ta'ee ollaarraa achitti nama fuudhee dhalachuu fi dhalchiisuu danda'a. Sarrakkoo keenyaa miti inni immoo ka Oromoo ta'e Oromoodha ka Oromoon ta'in Oromoo miti. Ka Oromoon ta'in Oromoo miti. Akka fedhee utaanaan jechuudha. Ka shaanqillaa ta'e shaanqillaadha jennaan kun. Ba'u qaba Oromoo keessaa akka Oromoon tokkoomtuuf akka Oromoon jabaattuuf. Ka buna jala dhalattee jennaan akka Oromoo keessaa achi ba'u akka Oromoon jabaattuuf akka Oromoon tokkoomtuuf. Tokkummaa wanni jaan ka dhuftu kasiin. Oromoodha jaanii balaa qalaa hunda walitti qabneeti daaraa tahaa turre. Isiin tun adda bahuu qabdi. Isiin tun sirraa'uu qabdi. Isiin tun qulqullaa'uu qabdi. Harma luugaa dhufe jennee if keessaa achi baasuu qabna. Akka ilma gandaatti wal dubbisuu hin danda'a. Nama gandaa sallaalti.
akka qabsootti ammoo qabsoo keessatti hirmaachuu ni danda'a yoo naasuu Oromoo qabaate qabsoo Oromoo hoogganuun ta'u namni Oromoon ta'in qabsoo Oromoo hoogganuun ta'u hin ta'u qabsoo Oromootti hirmaachuu ni danda'a Oromoon gabroomtee jirti Oromoon qabeenya saamamtee jirti Oromoon dhibbamtee jirti qabsoo Oromootti hirmaachuu ni danda'a namni Oromoon ta'e qabsoo Oromoo hoogganuu hin danda'u maaliif hooggansa kana keessa waan intaresti isaa tuqaatu dhufa hin ta'u saniif xannacha foon hogguu qalan xannacha xiqqaa gubbaa jiru san eeggataniiti kalloo irraa baasaniiti horii qalan xannacha xiqqaa foon kanarratti yoo faca'e foon kana hunda balleessu eeggataniiti hanga san irraa baasan wanni nuti itti jirru sani kaansara qabsoo Oromooti Oromoo keessaa baasaa jirra nuti warra tokkummaa Oromoo diigaa jiru Oromoo keessaa baasaa jirra warra jeneraala Oromoo xiqqeessu Oromoo keessaa baasaa jirra warra kolonel Oromoo jeesuu barbaadu Oromoo keessaa baasaa jirra warra shaambala Oromoodhaa kasilaalolee biyya bilisoomsu ammallee lafa jalatti dheetaa jiru Oromoo keessaa baasaa jirra warra qabeenya Oromoodhaa naggada mataa isaaniitti oolfachu jiru Oromoo keessaa baasaa jirra warra bilisummaan Oromoodhaa akkan dhufne Oromoo tawal nyaattu malee tawaliin diina nyaattu keessiin hin taane taasisu jiru if keessaa baasaa jirra isa kana if keessaa baasaa jirra isa kana if keessaa baasuun ammaas ilaamaa jitti hin dhaabbatu hogguusan tokkummaan Oromoodhaa dhufti jechuudha tokkummaa irraan tana Harargee fi Arsii iddoo jirtu laala naasuu walii qabnu tokkummaa irraan tana ilmaan Wallaggaatii fi ilmaan biraa iddoo jirtu laala is changing jijjiiramaa jira dhageeffachuutitu jira namni warra gandaa wal nu lolchiisu warra qe'ee wal nu lolchiisu warra gosaa wal nu lolchiisu warra wanta wal nu waan kana hunda didaa deemu jira isii tana akka barbaachisuu fi sadarkaa barbaachisutti if keessaa achi dhiibaa jirra jechuudha isii tana akka barbaachisuu fi sadarkaa barbaachisutti if keessaa baasaa jirra jechuudha tun ammaas itti fufaa ilaamaa jitti jechuudha hojiin teenya asirra qofan dhaabbattu jechuudha Oromoon biyya keessa jirtu takka takkaan gocha shaneen ilmaan Oromoo Eertiraa keessa godhu jirtu dhaga'uu qabdi beekuu qabdi jechuudha beeksisaatis jirra dhageessisaatis jira ammallee warri as keessa teessanii dhageessan kun hundinuu kukkutaa viidiyoo ilaa ganda keessanitti nama biyya jirutti ergaa dhageessisaa nama jaan qe'ee atitti dhalattetti ergi nama dhageessisaa ummata seeyyoo gartan foon isaanii nyaadhaa jaan dhabamu qaban we have to eradicate them lafa Oromiyaa guutuurraa dhabamsiisuu qabna namni ilmaan Arsiidhaa Arsii ta'uu qofaaf dhabamsiisuun qaba jee kaayoo godhate boru ilmaan Harargee dhabamsiisuu ta'a arra dhabamsiisuu qabna namni ilmaan Shawaa ta'uu qofaaf dhabamu qaban jee boru ilmaan Jimmaa dhabamsiisuu ta'a dhabamsiisuu qabna nu Oromoon hundi takka Arsiidha jee nu keessaa filee ajjeesuu hin danda'u Shawa jee nu keessaa filee ajjeesuu hin danda'u kun ganda sani jee nu keessaa filee hidhuu hin danda'u Oromoon takka eega taate nutiis isaanirra ka'uu danda'u qabnaa jechuudha dha'uu qabna isaan dhabamsiisuu qabna isaan jechuudha tanaaf gandayyuu keessatti isaan qulqulleessurra dalaguu wanni qabnuuf beekuu qaba abbaan araddaa gandi afooshaan biyya jirtu hundinuu gochoota shanee takka takkaan beekanii lukkeen shaneetii fi caasaa shanee biyya keessa jirtu hurreeytee dhabamuudha qabdi jechuudha adda bilisummaa Oromoo biyya keessa naquun achi booda nu dhibu ሁነው ሰማሰው ጅራት አዲ ቢልሱማ ኦሮሞ ተኦሮሞቲ እነኚህ የምኒልክ ሰፋሪዎች ናቸው ሃጃክ ያደረጉት እነኚህ ሻንቅላዎች ናቸው ሃጃክ ያደረጉት እነኚህ ቡና ስር የተወለዱ ልጆች ናቸው ሃጃክ ያደረጉት ትግላችንን ሃጃክ ያደረጉ ሰው ከትግላችን መወገድ አለባቸው ማስወገድ አለበት በአንድነት ይጩ ቱን ካዮቲያ ተኩማ ኦሮሞ ከዱፍቱ ከናን ተኩማን ኦሮሞ ከዱፍቱ ቢፈከናን ከነረት ኑቲያራንተን ilma wallagga meeqatami wajin wa meeqa wal jijjiirranne wala sawa jirra information meeqa jechu ilman arsiti waj ilman jimmati waj ilman walloti waj wanni nuti irratti xiyyeeffanne xannacha qabsoo oromoti ilma oromo kan ta'in kamaqa ganda jala dhookisate maqa gandaatiin sabab irratti bilisummaa sabaarratti gufuu ta'ee deemusan dhabamsiisuu qabna jechuudha tanaaf ragaa gurguddaa ilaa irraa saaxilaa turre hundinuu ta'if booda deebitu miti
arraga ilma oromoo tokko mee sababnummaan ati ibiddaan gubduuf maal sababnummaan mee ilmi yoo wayyaanee illee bar ibiddaan gubde waa baasiif gubdii bar ilma oromoo qabsoo keessa si hojii du'uudhaaf dhufe kayoora isaasni dhawmellee si dura du'uu malu osoo sirraa dhorku akkamitti ilma oromoo tokko inni ganda kanaaf ibiddaan gubda inni ilma arsiiti jette inni ilma tuulamaati jette egaa ilma arsiiti jette namarra roorriste ilma argeeti jette borunarra roorrisu taisa ilma wallooti jette itti roorrisu taisa ilma jimmaati jette itti roorrisu taisa wal faraqanu nyaachuu deemta jechuudha wal faraqanu nyaachuu deemta bakkitti dhalanneetu adda nu baasa malee tokkummaan keenya tokko jechuudha oromoodha inni sanis obboleessa kiyya kaanis obboleessa kiyya tuquun dandeessu bakkitti dhalate oromummaadha tokkummaan keenya saniifuu waan kana gadi fageenyaan kaanee dhabamsiisuu danda'u qabna kolonel Abebe Geresuudha ka waan kana irra bal'ina kannu ammallee karree fuja bakka adda addaa irratti dhiyeessuudhaaf haalli mijaawaa jira isa kana immoo shaneen akka bira dhaabbannee hin gargaarree barbaaddi nulleen xiiqiidhaan kaanee bira dhaabbannee isaa fi isa cinaa dhaabbachuun khabiraa akkasi cunqurfamee jiru akka as bahee dubbatu taasisa isa bira dhaabbachuun nama meeqa ka cal je'ee waa meeqaan taa'u jiru jira anneen kun nama niin harka jechuun maaliif amata dila kana teessanii nii waan kana jee namaan kiiloomeetira 500 oofee Kanaadaa tana keessa bira dhaqee jira silkiin haasa'uun hin taatu jennee kiiloomeetira 500 drive godhee bira dhaqee taa'ee warraa katabadhee jira jechuudha maaliif amata dila kana callistee yennaani oromoon naan hubattu jeetumaan callisee jaa jechuudha yaa he is right oromoon namaan hubattu abbaa dhugaa baasuu deebitees abbaa haqaa himutas deebiti saniifu tun dhaabbachuu qabdi tanaafuu nama biraa kakka kolonel Abebe Geresuudhaa as baasuudhaaf edaa oromoon nama roorroo oromoodhaa saaxile cinaa ni dhaabbatti abbaa miidhame cinaa ni dhaabbatti garsiisuu qabna jechuudha generously kaka'umsaan arjoominaan waan kana irratti arjoomne ni hubadhaa gargaarsi nu oromoo hundattuu nu heddummaatee jira biyya keessaa gargaarsi heddummaatee bakka maarreerra gargaarsi heddummaatee jira I understand that naaf gala ammoo yoo waliigallee ala kana oromoo minisootaa jirtu 50,000 yoo oromoo minisootaa jirtu qoftiin doolaara tokko buuste qarshi 50,000 bu'uu danda'aaf jechuu kolonel Abebe Geresuutiif oromoo minisootaa jirtu 50,000 doolaara tokko yoo buuste 50,000 bu'aa jechuu ba'aa walirraa xiqqaati hogguu gargaarsaaf walii dirmanne hangi nuti gargaarrullee nurraa xiqqaachaa deema maaliif hedduminni keenya carraadha nuu ta'a jechuudha carra nuu ta'a tanaafuu har'aan tana naannoo hundarraa bakki jirru oromoon ifii rakkannee jechuudha ifii rakkannee waan silaa ifii nyaachuu barbaannuu fi godhachuu barbaannu dhiisnee kolonel Abebe Geresuu cinaa dhaabbachuu qabnaa dhaamsa kiyya dhaamsi biraatii fi kamaayyiidhaa kanuma cinaa wal qabatee ijoollee lafa jalatti hidhamtee jira nurraa ijoollee ammallee jawween qaamarra deemaa jirtu jira nurraa ijoollee ammallee bakka isaan jiran hin beekamin jira nurraa Eertiraa keessatti manguddoon naannoo 11 uumamtee ijoolleen san qabsoo oromootiif baate malee yakki isaan hojjetanii achi dhaqan maqaan jirreef jechuudha yakki isaan hojjetan maqaan jirreef oromoon naannoo 11 jaaramtee wanni barbaachisaa isii godhamtee haga barbaachisaa ta'etti dhaabni nama nyaataan kun akka nama kana gadhiisu taasisu yookiin embaasiilee isaanii ta Eertiraadhaa ta biyyoota adda addaa jirtu dhaqanii iyyachu mootummaa Isaayyaasitti iyyachu maybe you listen ni dhageeffata ta'a manguddoon didu abbaan fadheewu yaada manguddoodhaan didu saniifuu hanquban qabu jee hiiku mala wawumanni wajji godhu jiru we don't know whatever it is wawuma fadhee haa ta'u oromoon kabajaa qabdan kan naannoo 11 manguddoo hattuu shaneedhaaf keessaa baasa sheekan shaneedhaaf keessaa baasa
hattuu shaneedhaaf keessaa baasa oromummaaf warra amanu jechuudha sheekan kan shaneedhaatii fi dallaala shaneedhaan barbaadu warra oromummaaf amanu qofa manguddoon san wal jaartee waan barbaachisu isiniif guunnaa manguddootu wal qabattee embaasii adda addaa dhayxee haa ta'u feetan itti gadhiisanii eertiraa asii dubbisanii embaasii hojii wal quunnamsanii Isaayyaasuma biraa'u manguddummaa dhaqu haa ta'u biyya fadhanuu manguddummaadhaan biyyi ati piraayim ministeerri dubbisuu hin dandeenye hin jiru manguddummaadhaan. Tanaafu pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii waan Oromoo irra ta'u jiru kana hin beeku taata lees akkasitti haa fudhannu hin beeku taata waan Oromoo irra gahu jiru tana hin beeku taata waan namichi kun ummata kana godhu jiru hin beeku taata maybe akkasitti haa fudhannu siyaasumaafu akkasitti haa fudhannu saniifu isuma kanaanuu yaaboo ati hin beeytu ta'a ammoo ijoollee lafa jala nurraa hidhamtee jira ilmaan Oromoo as dhufanii nurraa ajjeefamu jiran tanaan nurraa ta'u jira dhaabni kun tana nurraa godhu jiraati ijoollee teenya akka nu gaddisiisu nu godhi ijoollee teenya asii fudhannee jireenya isaanii haa jiraatanii takka horanii norre takka biyyaa fuudhanii hin dhalle heerumanii hin heerumne hojjetanii hin jiraanne lolanii biyyaan duune gabrummaa isaan biyya san keessatti irra jiran keessaa bilisoomsuu danda'u qabna ijoolleen san dilii takka hin qabdu ijoolleen san dilii takka hin qabdu tanaafu piroojeektiin itti aantu obbolee manguddoon teenya tan Arsii tan Wallaggaa tan Harargee tan Jimmaa tan Baalee tan Walloo tan Iluu Abbaa Boraa tan naannoo 10 hundi walit dhufee jaaramee deemtee waan kana ijoollee lafa jalaa baasuu danda'u qabdi ijoollee hidhaa jirtu gadhiisisuu danda'u qabdi yoo dachii qotuu taate ijoolleen dachii ni qabdi biyya galtee haa qottu imagine meelaala ifirra dhaawa khaniin oruu teenya dhiisee sabaa jecha deeme wannummaaniin oruu biraa qotuuf maali ambilisummaa sabaatiif hin deeme jee ifirra dhaabaa laala injineera meeqa akkanatti ajjeesisiisan Naayiroobii keessatti amma dura saaxila keenyatti himnee jirra injineerticha warra Wallaggaa khashane Fireemaashoo ajjeesisiise yaa Kenya hoteela keessaa fuusisiise meeqa dhabamsiise saniifuu manguddoo wal jaartee waan kana hunda godhuudha qabdi hidha geessan manguddoon nu daawwattan ni beeyna nullee lafa jalaan isin wajji gurmoonee isin wajji waan isin barbaachisu isiniif goona ammoo ijoolleen teenya ta'e hidhaa jirtu nuu bahuu qabdi ilmi Oromoo tokko asii deemee wanni lafa jalatti hidhamuuf hin jiru ilmi Oromoo asii deemee wanni ibiddaan gubamuuf hin jiru ilmi Oromoo bilisummaa sabaatiifin wareegama kana falajee achi deemee wanni mataa keessa dhawamee ajjeefamuuf hin jiru diinaa miti inni kun diinaa miti tanaafu manguddoon naannoo 11 wal jaartee ijoollee tana dandamachiisuu danda'u qabdi hoggantoota isaanii kagandayyuu keessa deemee Starbucks irra taa'ee dhuguu fi kaganda single mom irra shirshir jawu kanaas bakka yuutuu dhoorkuu danda'u qabdi Oromoon amma booda yaa akka isaan bakka takka gattaa hin dandeenye godhuu danda'u qabna akka isaan bakka takka walitti qabamuu hin dandeenye this group are terrorists they are terrorists Oromummaan nu qabu jira malee bakka takka isin laqaayisisna bakka jirtanii footoo gaatee isan qabna gocha isin gootan gaatee isan qabna waan barbaannu hunda gaatee isan qabna Oromummaa xiqqoo nu qabu jira malee bakka isin jirtanii isin laqaayisisne biyya isin irraa dhuftanitti isin deebisisuun hangan takka namatti hin fudhatu hangan takka I will tell you that hangan takka more than you imagine hunda keessa warra shanee jala ca'uu fi warra shaneef maallaqa guuruu fi warra shaneef waa godhuu fi warra asii Eertiraa dhayxanii baandiraa kaatanii qawwee cina kaatanii dhuftanii fi warri waa maarree gootanii dhuftan kun hundi keessan isin laqaayisanii waan kana jiran jaanii isin darbisiisuun hangan takka namatti hin fudhatu yoo ijoollee tana gaddisiisuu baattan tarkaanfiin badduutu isinirra dhufu ta'a yaa bakkuma feetanu lafa feetanu warri jirtan biyya addunyaa tana keessa lafa feetan warri jirtan hundinuu jechuudha viidiyoon keessan takka takkaan qophaa'ee isinii taa'u jira suuraan teessan takka takkaan qophaa'ee isinii taa'u jira gaafa si kasassanan jettan isaan irraa qopheessinee isinii taa'u jira stand by Oromummaan nu qabaa jira malee hangan takka isinirra dhaabbannu laal waan isin irra yaaddan nuti guyyaa 10 dura yaadnu
موردان جي أدرا يعني نواني زين الرياض جي أدرا وير هدو ولي رافقود أروم ما مالف دبا ولي رجال نيجو رافي اللسنة تتنيا ماله خاصة وقوده خمالك أقوله خباندراج نادا بده خاتشينك إيه فوتوك أو ويوجينك خاتشين رالا لسه دوفه خمال خيسة مخينا خيسة تايدي چیزه خوال گیا دادر دورا تایا سے مالی هندی خیسنو سوران تیسنی في فيديو كيسن استاند باي اكا بشان كنا قپويته تاو جرتي you don't know namni at isin deal wajji godo jirtan nama akka min beytan jechu numbarre nama nuti taane numbarre isin numbarre himbarre jolle nimbarre oso bartani daaba kana fi ummata kana nagayan gadhiistaniti nagayan jiratan himbarre what kind of people namni isin deal wajji godo jirtan nama akkami ummata akkamin beytan تنافو حتى التمن جولين تنيا هداسن الرابط حتى التمن داوود إبسا فريو ماشو قتلوت عن إرتراوي يو جولين سن باسو بات يو جولين سن لفجل آخاك هداد أنباني تات consequences وان كان الردوفو بداتا وطا wanni waan kanarra nuti waliin gahu teenyu bada ta'uta bada we know Australiaatti maqaa entertainmentiitiin Robal Entertainment jettanii maallaqa cinaa shaneedhaaf galcha maallaqa cinaa gurbaa Robaleessa lead godhuuf maallaqni cinaa namaas abbaa wallisuuf jettanii wallistoota akka fiddanii itti roorrisaa turtan amma dura saaxillee jirra amalle warlistoota akkasi fiddanii isin didee isin jalaa galee jira jechu bizinesa isin godhaa jirtan meelal dhaaba bizinesa dalagu bizinesa ummata shawwadee jechu ummata kijibee dhaaba bizinesa dalagu ummata ifi kijibee dhaaba bizinesa dalagu qati isin harkaa goone jechu amma boodallee qati isin harkaa godhu teenya bizinesa isin itti jirtan takka takkaan isin beeyne takkan no heaven takkan qabdan bakka waan kana itti dhaysu teessan hin qabdan saniifu hoggansi ala kana jirtan hundinu warri maqaa qararam qururumii fi qiririm qararam baastatanii yaastan hudduu xaasaarraa eegali saamiyaarraa eegali miciyoo eenyu namtittiin san hundi keessa warri ala kana jirtan hundinu wanni isin hojjettan wanni isin boorana keessatti hojjettan wanni isin Eertiraa dhaytanii hojjettan wanni isin walgayiirratti hojjettan wanni isin bakka bakkatti hojjettan wanni isin hojjettan hundinuu paakd ta'eeti akkana taa'aa isinii jira laal stand by ta'e your name your picture your everything maqaan keessan suuraan teessan adreesni keessan silkiin teessan everything you gonna change your address I know that you gonna change your phone number yeah you can't change your face fuula kee jijjiiruun dandeessu maqaa kee jijjiiruun dandeessu ka dhugaa ka baasaboorratti qabdu san hundi sii qophaa'ee taa'u jira oromummaan nu qabu jira malee isin laqaaqanii biyya tana keessa biyya alaa tana shaneerraa qulqulleessuun hangan takka namatti hin fudhattu hangan takka but it is time now to fight back amma yeroon talolli adda itti deemu taa'u jechu adda this is last warning joollee teenya taariidhaa keessatti gadadoo garsiisu jirtan amma gadhiisa amma ilmaan oromoo biyya keessaa nurraa dhumaa jira isin wanni ilmaan oromoo Eertiratti nurraa fixxaniif hin jiru jechu now yoo kana ta'uu baattee hoggansi ala jirtanii fi miseensi hoggansaa ala jirtan caasaan gurguddoon ala jirtan hundinu warri amanamoo isaanii ta'etanii akkana teessanii niiraa lakkooytan hundinu sii niiraa lakkaa'u maqaa kee guutu suuraa teeti viidiyoo teeti wanni kun hundinu ragaadhaan sii taa'u jira bakkatti maallaqa san galchitee himta jechuu teeraristiif ergite moo eenyuuf ergitee si gaafachuu dandeessi jechuu mootummaan tun
Where is organization kamin neite, NGO kamin neite, charity kamin neite, fidrisita jamute sechu. Malaka kasil lakoite microphone anaso ituzan. Isa geessite oromummaatu xiqqoo nu qabu jira. Maqaa ilma oromoorra waa godhuun barbaannu. Nama oromoo ajjeesu balaaleffachaa oromoo hiisisuun barbaannuuf callisnee isinirraa taa'u jirra. Nama oromoo gabroomsu jiru balaaleffachaa oromoorra roorroo noofnuuf callisnee isinirraa taa'u jirra. You don't know who you are dealing with. Nama eenyu wajjin deal godhu jirraa hin beeytan jechuudha. Hin beeytan. But it's time now. Enough is enough. Amma booda joollee teenya manguddoon naannoo 11 tara takka ifjaara gaafadhaa isin adidanii achi booda waan barbaachisutti waliin tarkaanfannaa jechuudha. Saniifuu Oromoon addunyaarra jirtus akka nu beektu tabarbaanna. Yoo hoggansoonni kun amma hatattamaan joollee tana gadhiisisuu baatan yoonii fi roorroo joollee tana irra deemu jirtu gadhiisisuu baatan yoonii fi ilmaan keenya ka hidhaa jiran gadhiisisuu baatan yoo boleeyyan keenya ka ilma shawaati jechuun hidhamee achi keessatti gubachuu jiru hidhaa baasuu baatan yoo boleeyyan keenya ka arsiidhaa ilma arsiiti jaanii ka achi keessatti hidhu jiran hidhaadhaa baasuu baatan wanni as deemaa badduudha. Gurratti isin calaw. This is last warning. Waan biyya keessa deemu jiru fi waan qabsoo biyya keessa deemu jiru sochii biyya keessa deemu jirtu jecha shaneerraa cal jennee deemaa turre. Fokkosii keenya kara biyyaa agoonu mee waan tana xiqqoo haadhiisnu hin toltu jenne. It's now to knock you out. Amma yeroon isin dhabamsiisuudha. There you have no any place ilmaan Oromoo tokko keessatti lafa takka keessatti miitingiin isin gaggeessitan hundinuu illegal. Miitingiin lafa biyya alaa tana keessa gaggeessitan hundinuu illegalidha. Illegal. Hogguu waa hojjannu yoo wal kadhannee hin dandeenye wal dirquutu dhufa jechuudha. Hanga wal dirquu sanirra ga'u jirra jechuudha. Hanga wal dirquu sanirra. Sodaa takkan qabnu tanaaf waan fadhee tanu dhuftuuf nuti qopheessinee yaa'u jira. Waan fadhe abbaa fadhe waan fadhe taas deemta sodaa nu qabnu. We are ready. Abbaa fadhe jechuudha. Failed artist fi bofni afajala cicciriiti video kan akkasii mijaa'u godhi nuti akka barbaannutti cicciri disseminate nu godhi technician caalaan sarmuufa failed artistiin bofni afajala si beeyna sagalee jijjiirrattee ilmaan arsiidhaa arrabsaa turuu kee si daganne seete sagalee jijjiirrattee ilmaan arsiidhaa arrabsuu kee si daganne seete. Namichi sagalee jijjiirratee ilmaan arsii arrabse Oromoo miti. Anis na arrabse. Atis si arrabse. Oromoo hunda arrabse. Ni irraanfanneen seenaa. Ni daganneen seenaa. Saniifuu sochii nuti goonu keessatti dhaamsa nuti uummataa dhaamnu faalleessuudhaaf namni waa viidiyoo cicciree haasawa keenya keessaa cicciree waa dhidheessu bofa afaa jalaa ka sagalee jijjiirratee obboleeyyan keenya ka arsiidhaa arrabsaa ture san dhibbatti irra geenye jira ragaa qabatamaan jechuudha isa akka ta'e. We have a connection. Mana kee keessa si jirra nuti. Mana kee keessa. You don't know us. Eenyu kan nuti taane nun beeytu. Saniifuu kanaas ciccirii godhi. Ammoo waan hamtuu as deemtu hundaaf Oromooniif qopheessa. Obboleeyyan keenya achi keessatti hiisisanii nama keenya achi keessatti hiisisaa magaalaa nuti jirruu fi magaalaa gurguddoo nuti itti jiraannu keessatti dhiichisanii taphachuu itti dhiisuu danda'uu hin qabnu nuti. Itti dhiisuu danda'uu hin qabnu jechuudha. Magaalaa nuti jiraannu magaalaa heera qabdu magaalaa seera qabdu magaalaa gochi isaanii hundi terroristiidha.
magaalaa dalagaan isaanii hundi terroristiidha magaalaa dhaabni kun terroristi beekamu magaalaa takka keessa sochii isaanii milkaa'uu danda'uun qabdu yogguus naasuu obboleeyyan keenya saniifuu hin qabnu jechuuti afaaniin dubbanna malee naasuu hin qabnu wanni nuti waan magaalaa yu jira wali qopheessinee sanada qiggoonee keenyee taa'u jirruuf naasuu obboleeyyan keenyaa kaachiduu jiru qabnuu fi roorroo ilmaan oromoorra shaneen geessiste dhibbarraa dhibbatti maqabeeynuuf yoo waa dhufe we have to have something ta isaan kana hundatti haxooynu ta'ettuun irra dalagamtee jammaanni kheyriidhaa irra dalagee qulqulleeysee heeraa fi seeraan qophooyte tataa'aa jirtu jechuudha. Qoosaan hin jirtu. Qoosaan yoo biyyaaf lolla jennee biyyaaf lolla. Yoo dhugaaf dhaabbanna jennee dhugaaf dhaabbanna. Kanaafuu bakkayyuutti if qopheessaa lafa hunda warri jirtan hoggansa isaanii taatanii warri asitti mana adda addaa bibbitatanii maqaa maallaqa ummataatiin qabsoodhaaf gurreettanii zoonii kibbaatiif gurreettanii mana bibbitatanii jirtan. Amerikaa keessattis bibbitatanii jirtan, Austraaliyaa keessattis bibbitatanii jirtan, lafa adda addaa keessa bibbitatanii jirtan hunda isin beeknaa jechuudha. Chicaagoo keessa eenyutu biyyarraa fooqii qabaa ni beekna jechuudha. Ni beekna. Dhayitee dhuftee jirta wanta deemtee. You have been in Eritrea dhayitee deebitee jirta. We know. Manni kee qarshii meeqatti kireeffamaa beekna jechuudha Itoophiyaatti. Manni ati qabdu asii qabsaawaadha. Finfinnee irraa mana jaarratee fooqii ground plus 2 qaba mana san kireesseeti asii wanta jaartiin baatii irraa baatii sadii irraa asirraa deemteeti biizinasa daleeyti inni asii qabsaawaa adda bilisummaa Oromoo kan Chicaagoo ta'eeti deddeema jechuudha. Qabsoo sabaatti hin taphatan dhufne as geenye if barre guddanne gaarii badduu saba keenya adda beeyna gaarii badduu saba keenyarra isin geessisuu barbaadan isinitti hin dhiisnu nuti. Isinitti hin dhiisnu. Fidaa saba keenyaaf baana malee osoo nuti lubbuun jirru hamtuu saba keenyarraa hin ga'u isinitti hin dhiisnu jechuudha. Rafaa jirra nu seena. Kanaafuu this is a last warning. Shaneenis takka dhageeffatti haxaawwamuu waan badduu keessa waliin seenu ijoollee teenya gadhiisu warri hoggansa as keessa yaatan hundinuu caasaa as keessa yaatan hundi keessan amma namicha keessanii bilbilaa ijoollee akka gadhiisu taasisa. Amma this is kadamiti tun kadamiti I'm not alone gizeen kana isin injaa asirra taa'ee kaasa wana qofata there are millions back millionaan na duba jira I know million warri maas waan kana wajji dalagu jiru nama laafaa miti nama tokko lamaa miti hanga eradicate isin goonutti irra dalagaa jirra dalaguu suteenyaas. Kanaafuu obboleeyyan keenya warri hoggansa shanee taatanii ala kanaa deddeemtan hundinuu warri dhaaba terroristii kana achi gargaaraa jirtan hundinuu warri dhaaba terroristii kana achi fandi godhaa jirtan hundinuu warri liistiin keessan hundinuu waan kana keessa jiru suuraan teessa waan kana keessa jiru bilbilaa hoggansa keessanitti himaa dubbii tana nurraa dhaabaa nagaa nurraa dhaabsisaa warra achittidhaa jiru lafa jala jiru gabbaasa mucaa dheengadda kolonel Abebe Geresu jeesan faa gabbaasa ummata garsiisaa viidiyoodhaan gadhiisaa ja'a baasisiisa taasisa yoo taasisuu baattan ammoo wanni as deemaa badduudha. This is last warning. Tanammas manguddoon naannoo 11tis quba qabaadhaa ilmaan Oromoo kan viidiyoo kana dhageessan hundinuu quba qabaadhaa. Haqaaf dhaabbanne dhugaaf dhaabbanne diina Oromoo dura dhaabbachuu jirra adawwii Oromoo dura dhaabbachuu jirra sodaan qabu. Tanaan isiniin jaa maqaan dhageeffattaniif hedduu galatooma. Kolonel Abebe Geresuudha. Dhaamsi kun akka bakkayyuu ga'u bofaa afaa jalaa sanbiraas akka ga'u sheer godhaa as keessa jiraniin beeka maqaa jaartiitiin seenaa kaniin hin beekne nasaa maqaa jaartiitiin seenaa bofni afaa jalaa ni jira as keessa cicciri bofaa afaa jalaati akka sheer godhi isinilleen shanee bira akka ga'u sheer godhaa waan haaraa jiruun walagarraa kolonel Abebe Geresuu bira hundi keessan warri as keessa jiran xiqqaa guddaa osoo hin jenne gargaara
warri kaardii hin qabne goofan dirra gargaaruu hin dandeenye magaalaa teessan keessaa nama goradhaati waan dandeessan isaan sanii kakkannaa isaan san gama mucaa siyaatil jirutti akkatti erganii fi akkatti isa bira geessu nuti haala isinii bijjeessinaa jechuudha. Saniifuu kaardiin qabu gargaaruu hin dandeenyeen hin taatu. Eega kaardiin qabaannee maallaqa gargaaruu barbaadde nama bakka kee san jiru aktivistoota ijoollee onlaayinii irratti akkana wajjin daleenu naannoo kee jirtutti kanni maallaqa isaan san fuudhanii bakka isaan gaaniin nutu ni beeknaa jechuudha. Isaanis ni beekan bakka gaaniin akkasitti wal cinaa dhaabbannu. Tanaan isin dhaammadhaa kolonel Abebe Geresu cinaa dhaabbachuudhaan dhugaa inni baase tanaaf tumsa dhaabbannee waan isa barbaachisuuf nama baatii 8 guutuu hidhame nama baatii 5 guutuu lafa jalatti hidhame jawween irra deemaa turte imagine yoo si taate yoo ana taate ilma oromootiin sittee diinaan sittee hamilee qabdaa bar yoo diinaan godhamte bar hamilee qabdaa yoo diinni si hidhee bar lafa jala jawwee sirra oofe hamilee qabdaa bar oromummaaf hin ta'eetta yoo oromtichi akkasi godhe namichi qabsoo sabaatiin gaggeessa jiru akkasi godhe yoo ati nama aangoo sabaa jecha dhiisee deeme taate akkas taate yoo kanaafu sanunda yaadaadhaa ta'e cinaa dhaabbadhaa torchar ta'uu waan isa barbaachisuuf akka oolchatu gargaarsa feesan cinaa dhaabbadhaan isiniin jaa maqana dhageeffattaniif hedduu galatoomaa halkan gaarii naa qabadhaa warri guyyaa jirtan guyyaa gaarii qabadhaa nagaatti naa tura galatoomaa.